Mansure, akkam jirtu? Fayyumami. Dansaa. Shaayiftee jirtu ammoo. Maal uffatte? Maal kuni biyyan jiru bara Itoophiyaan jiru biyya alaan jira. Aadaadha. Aadaa biyya biraati. Kun aadaa biyya keenyaa miti. Waaw. Ni bareeda. Midawwara fakkaata. Dizaayinni isaa. Midawwara fakkaata sirri. Waaw, bareeda. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenyaa. Amantii garaagaraa qabdan sabaan Oromoo taatanii saba biraa taatanii afaan nuti haasofnu kana dhageessan hundi keessanuu nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin bira haa ga'u jecha har'a sagantaan teenya sagantaa gaafiif deebii hanga takka obboleessa keenya abbaa qabeenyaa akkasuma tiktaakara nama isin jaalattan abbaa shittoo waliin sagantaa gaafiif deebii muraasa hangoonu ta'a hundi keessanuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Jalqaba irratti Mansuuree yeroo ta'e aarsaa gootee sagantaa kana irratti naaf harkamuu feetiif hedduu galatoomi baga nagaan dhufte. Ayyee mootii kiyya baga nagaan nu eddee obboleessa koo yaa'ugaa Oromummaa walirraa qabna. Maqaan abdiidha. Isliminnaa walirraa qabna. Kuni kabaja guddaadha. Oromoon siyaasofsiisuu barbaada gaafa jedhamu diduun hin ta'u ka. Aadaadhaanis qaannii ta'a. Sirri galatoom ulfaadhu. Garuu wanta sirreessuu barbaade abbaa qabeenyaatu hin ta'in tiiktokaratu hin ta'in abbaa shittootu naan jetteen sadarkaa shittooti ol ba'uun barbaadu. Shittoodhaa ol baanaan dubbiin badaa jirti barri. Ayyee abbaa shittollee barjala sii fide hunda waan maatii qabduun jee. Sanaa wayyee. Tole. Okay, daawwattoota keenya daarektii karaa gaafiitti seenna. Inshallah hanga xumura sagantaa keenyatti akkan waliin turtan abdiin qaba. Mee jalqaba irratti maqaa kee guutuu silattuu namni hin beekne hin jiru haaluma sagantaatiif jecha maqaa kee guutuu Mansuur eessa dhalatee eessa akka jiraatu mee daawwattootaaf nuuf ibsi. Okay, bareedaa tokkosh. Kana booda waa biraan tokko gaaffii keetti hin galu. Abshir. Okay, galatooma abdii kiyya abdii shoo dhugaasuuf jennaan ani Mansuur Jamaalin jedhama. Dhaladhee kanan guddadhe Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessaa qabalee Bachoo jedhamtu keessatti dhaladhe barumsa kiyya achumatti baradhe 12 fixee ammani 9 baradhe 9 booda 10 gatii hin jiraanneef Mattuutti baradhe achi booda immoo biyyuma adda addaa keessa deemaan ture dhufee Finfinneetti hin galee kunoo har'ammoo waaqaaf galatu biizines kilaasiidhaan biyya biraa dhufee biyya biraan jira alhamdulillah garuu eessa akka hin jiru akka nan gaafanne malee. Abshir si gaafadhu maashaallah. Tore Mansuur maatii isaatiif meeqaffaadha haadhaaf abbaa ni qabaa ijoolleen waliigala Mansuur maatiin isaa nama meeqa? An abbaa kiyyaaf fi haadha kiyyaaf tokkuma mucaa abbaa tokkooti. Waaw. Obboleessas obboleettiif hin qabu. Obboleessi koos obboleettiin koos kun nama miliyoona 5 ol alhamdulillah. Maashaallah. Haadhaaf abbaan kee ni jiranii lubbuun? Haati kiyyallee ni jirti abbaan kiyyallee ni jiru alhamdulillah. Maashaallah. Tole Mansuur mee ijoollummaa keetirraa mee nu taphachiisi. Mansuur osoo bakka amma jiru kanan dhufiin hanga barumsa kutaa 10tti Mansuur nama akkamii ture mee jalqabarraa seenaa see ijoollummaadha nuuf himi. Alhamdulillah ani abdii kiyya ala naasoo wayii mi'uut goota deddeebisaa jirra sibiraa fakkaata. Okay. Sagaleen akka gaariitti akka bootti. Bakka achi booda baastee alam fixee jedhu waasuuf ta'eeni. Ani gaa akkuma silesiin jedhe Iluu Abbaa Booraatti dhaladhe magaalaa Bachootti dhaladhe magaalli Bachoo amma kutaa 8 achumatti baradhe ijoollummaa kiyyaan ani nama baay'ee maatiidhaaf ajajamu nama abbaaf haadha kabaju har'allee jireenya an jiraataa jiru kanaaf waan guddaa aarsaa guddaa kanaa kaffalan abbaa kiyyaaf haadha kiyya kabajee armee kiyya guyyaa jumaa galgala guyyaa kamisaa galgala miilla miicee du'aayii fudhadhee
eebba fudhadhee haadhaaf abbaa hojii guddadhee magaala Bachoof Mattuu gidduu kiiloomeetira 18 guyyaa jimaataa barumsa finnee manatti gallee guyyaa Ayuudii immoo dhufnee Mattuutti barannee achi booda barumsis ta'uu didee deebinee immoo abbeen kiyya qarshii 3,000 naa kennee qarshii 3,000 sanaan alhamdulillah buna Bachoodhaa bitee Mattuutti fardatti fe'ee dhufaa Mattuutti gurguradhee immoo Bachootti farda irratti ashaboo fe'aa lafa duukaa deemaa alii fardin kufifataa baadhee fe'achaa ganamaan isaa immoo guyyaa Qidaamee ashaboo magaala keessatti aduudhaan taa'amni 10 birrii tokkoon gurguraa achi immoo guddataa dhufee sadarkaa Ayisuuzuutti shufeera ta'ee shufeerummaa sanaan qarshii 10 guyyaatti aballiin naa kaffalamaa qaxaramee hojjetaa nama ture ji'aan nama birrii 250 qaxarriidhaan hojjetaa ba'eetiyyuu alhamdulillah biizinasa keessa seenee achumatti rabbiin arra sadarkaa hin jiru kanarraan nagee jechuufan siin jedha. Wow. MashaAllah. So challenge dila kana keessa Dabreeti Mansuurii kan arranta nagee MashaAllah. Yeroo jalqabaa 3,000 naafanne jette abbaan kiyya sanirraa jalqabdeeti fa sanbooda shufeeras taatee bikkaa irra jirtu tana geesse. Osoo kanan gahin eeva shufeera taatee boodarra Finfinneetti galteeti makiinaa bitatteeti moo biizinasni guddaan ati jalqaba keessa seente maali shufeerummaan alatti? Shufeerummaan alatti aluman achi turellee shufeerummaa kana baree abbeen kiyya birrii naa kenne kanaan birriin kun 1,000 geesse 1,000 immoo ala sana 90,000 konkolaataatti hoottaa amma namni umrii koo molakkaa ugatii jalqabuuf konkolaataan sun maal akka ta'e himuun barbaadu yoon isa sitti himee jedhe umrii koo madaalaa deemu kanaaf jennaan isan kaasu konkolaataa durii isa bitadheen galee iseenis naa ta'uu diddee achi booda birri konkolaataan sun na duraa galagalee rakkinni dhufee birri 50,000tti gurguradheen biyyaa ba'e biyya teeppii jedhamu dabuub keessan dhaqee 50,000 sana fudhadheen dabuub dhaqee achis immoo amman biyya barotti Ayisuuzuutti qacarameen oofaa ba'ee ituun Ayisuuzuutti qacaramee oofaa jiru maatii namaa argadhee haadha warraa godhadhee ijoolloo tokko irraa godhadhee alhamdulillah amma ijoolloon hin qaba tokko tun ta'in ijoolloon hin qaba achi booda gaa Finfinneetti galee loojistikiin jalqabe tiraanziitiin ala sana biyya Jibuutiidhaa fi Finfinnee gidduu loojistik Itiyoo Jibuutii ka jedhuun jalqabe fiilmii kanas produce gochaa turre farankaa baasnee akka producerii ta'ee jechuu biizinasa garaagaraa mana bitanii gurguruu waan akkanaa birruma xiqqoodhaan makiinaa bitanii gurguruu waan akkanaan hojjechuu jalqabe Finfinneetti alhamdulillah horii guddaa kan argachuu jalqabe. MashaAllah. Bu'aa bahii hedduu keessa dabartee sanboodarra Mansuur ta'ee karaa miidiyaatti kan dhufe hawaasni akkamitti si baruu danda'e jalqaba miidiyaarra akkamiin dhufuu dandeesse hojii tamiin hawaasni si bare jalqaba? Miidiyaa dhugaa soof jennaan waggaa 15 duratti alan fiilmi sana produce godhu ala sana miidiyaan illee hin jirtu garuu namni fiilmii produce godhe interview argataa televizyiinii biyyattii keessatti interviewun ta'a interview sana immoo kanan baay'ee fedhu armee kiyyatti ilaalti biyyatti mucaan kee televizyiiniidhaan mul'ate jechuun hin beekta warra baadiyyaa biratti sadarkaa guddaan ala sana innaa televizyiinii ala sanan jalqabee jechuufan siin jedhagin beekamtiin hin jiru namnis hin beeku achi booda garuu alhamdulillah sun hunduu darbee dubbiin ta'uu diddee immoo biyya alaatti hin ba'ee achi immoo deebi'een TikTok irra dhufe TikTok irra gaafa dhufe jedhu alhamdulillah kunu amma akkuma ilaalaa jirtu almost 2,000 booddee close to 2.8 seena maqaa kiyyaan miliyoona 3 oltu jira fake account Facebook allaarree akkuma kana miliyoona oliin qaba almost miliyoona 4 al takkaan post gaafan godhee jedhu nama bira ga'uu danda'a Twitterri jira LinkedIn jira 8,000 ol ka qabu Instagram ni jira isa gaafa lakkooftu almost close to 4 million access kanan godhuun qaba ofuma kiyya. MashaAllah. Ammallee jaalala namaa irratti rabbii siif haa dabaluun siin ja'a.
kanuma wal qabatee Mansuureen wanni guddaan eega eefa miidiyaa irratti dhufe ani viidiyoolee kan kee irra guddaa yeroon argu atii gargaarsa kanitu maybe dhiyeenya boodaa kana yoo qabbaneessite malee duraan gargaarsa eebi mana eelee biddeena itti buusan fa'aa namaaf bittee maallaqa waan garaagaraa irratti kanii fi mul'achuu turte. San keessaa hojiin jalqabaa gargaarsa irratti hawaasni akkaan sitti gammade orsi haalaan bakka guddaa siif qabaate gargaarsa kamirratti maal yeroo hojjettu? Dhugaa soof jennaan egaa aadaa biyya keenyaa keessatti namni si jaallatee jennaan inuma si jaallata, si jibbinaanis inuma si jibbaa, inni si jibbullee maalillee godhii waan ardiif samaayii kana keessatti hin godhamne godhii si jaallachuu hin danda'u. Garuu ani nan yaadadhaa birrii jalqaba sooloorsiin kiyya 1,000 caalu konkolaataa koo miiccadhee ba'uu anaa jedhaa jedhu haati guddoon dhuftee maaloo jettee na kadhatte farankaa. Maala adde maaliif kadhattu ijoolleen qabdanii jennaan ilmoo koo ijoollee qaba garuu ijoolleen koo nan gaafatanuu kunuu rakkadheen manaa ba'ee kadhachuu jalqabee naan jedhani jaartii guddoo. Jennaan maal taatani jennaan kiraa manaan dhabee naan jedhani. Meeqa kaffaltu kiraa manaa jennaan birrii 800 naan jedhani. Egaa namni guyyaa wiikendiiti birriinis rakkan turre isee 800 kenneefi viidiyoo riikardi godhee silkii keessan naa kennaati silkii sana sinii namni sinii dawwala kana caalaa sin qarqaara amma garuu hin kadhatinaa manatti galaa jedheen viidiyoo poost godheen almost guyyaa lama keessatti close to 1.2 million view argatte viidiyoon sun. Silkii sana namni irraa fudhatee warra biyya Arabaa jiran hojjettoota biyya Arabaa jiranu maadaam qabam warra jedhaman ni beekta ta'a jarri silkii sanaan dawwalanii mana ijaaraniif birrii walitti qabanii jechuudha. Achii booddee an kana booda kanan hojjechuu qabu waan akkanaati namni an birrii 800 1,000 kennee viidiyoo poost godhee guyyaa sanaaf beeluu keessaa ba'ee rakkina keessaa ba'ee jennaan umri isaa guutummoo waan itti fayyadamu namni baay'een gochuu fi gatii danda'uuf kana gochuun qaba jedhanii itti jalqabe viidiyoon sun namni baay'een naa jaallatee namni baay'een immoo na arrabsee namni baay'een immoo ittiin waa meeqa jechaa ture. Garuu alhamdulillah viidiyoon sun nama baay'ee bira naa geessee anis immoo riizaaltii ittiin argadhee Atiin sun arra kadhaa keessaa ba'anii kun akkuma jalqabaatiin sitti malee kumaatamaaf waan akkanaa godhee kumaatamaaf anis personaalii waan sana qarqaarsa qarqaaree namni biraas akka qarqaaru godhee jireenya gaarii akka jiraatan rabbiin saba mana godhee jira jechuudha. Maashaallah namoonni gariin yeroo viidiyoo duratti waan akkanaa godhan akkuma ati jette sababa keetiin namni sun gargaarame ati immoo namni yoo fedhe waan fedhe siinaa jiru irra filattee san fudhatteetiif irratti achumaan hojii sanitti dhuftee maashaallah namoonni hedduun Mansuur xarrak ja'a of jajaa yookiin of guddisaa ni boonaa an kanan qabaa jaajaan Mansuuroo deebiin isaa maali waan kanarratti? Alhamdulillah rabbiin dadhabbii koos na argee du'aa haadha kiyyaatii du'aa abbaa kiyyaatiin salaatan sagaduuf qulqullummaa koo argee arjummaa koo argee na qarqaaree amma har'aatti sadarkaan amma jiru keessatti namarraatuu waan barbaadiin waanan barbaade hojjedhee waanan barbaade nyaadhee dhugee qarqaarsa qarqaaruu barbaachisaa taanaan nama ittiin qarqaareen jira malee ani dhugaa soof jennaan ilaalu gororuu jechuun nu musliima amantaa islaamaa kibriyyaan baay'ee jibbamtuudha. Alhamdulillah nu kibriyyaan qabdu garuu namni takka jibbiinsa gatii qabuuf gurranyaa siin jedha malee wallaahi abdii namni na argee na wajjin waajjira koo dhufee yookiin karaatti na argee yookiin hoteela takkatti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 na wajjin taa'ee taphatee jedhee achi booda namni akka keetiin jiru naan jedha. Garuu namni miidiyaa kanatti gaafa mul'atee jedhu qulqullooftee gaafa mul'attu uffata gaarii gaafa uffattu shittoo gaafa dibattu waanuma of jejaa wayitiin si fudhata malee namni qaamaan na argee achi booda anaaf wattaaddara kiyya naa ta'a namni sun. Malee nama of jejaa jechuudha.
Maashaallah. Garaagarummaan Mansuur miidiyaatii fi Mansuur lafaa jidduu jiru maali? Moo Mansuur tokkuma lafattis miidiyaa irrattis? Alhamdulillah miidiyaa irratti na agartu kunis kanuma qulqulluudha. Keessisaas bakkeensaas akkuma shittoo sanaa urgaa'a. Qaamaanis gaafa na agartu akkuma shittoo kanaan urgaa'a. Argachuu namaan jibbu qananii namaan barbaada. Namni hojjetee argachuun barbaada. Positively wanti hundiyyuu namni tokko ta'ee wal qarqaaree of guddisuu akka ni danda'u isarratti carraaqqiin godha malee garaagarummaa baay'ee hin qabu dhugaas of jennan tasuma garaagarummaa iyyuu hin qabu waan asumarratti na agartu malee waan fakkeessee godhus hin jiru fakkeessuus immoo hin danda'u kan koola amma namni kan hin galleef waggaa 4 fakkeessuu hin dandeessu ji'a 4 fakkeessuu hin dandeessa ji'a tokko fakkeessuu dandeessa waggaa 4 guutuu namni fakkeessuu hin danda'u an alhamdulillah waggaa 4 guutuu shittoon mandibataa jira waggaa 4 guutuu business class dhaan indeema gaafan biyyaa ba'u waggaa 4 guutuu namni birrii nagaafannaa inuman kennaa jira waggaa 4 guutuu guyyaa guyyaadhaan birrii 1,000 amma birrii 10,000tti kunoo social media kana irratti kennaan oola mobile card barattootaaf kennaan oola garuu namni kana hunda sirratti argaa of jaja siin jedha hattuudha siin jedha alhamdulillah ala dinal islam hanni haqqi namaa kan namaa akka ta'e gatii beekuuf Mansuur garuu waan kana keessaa hin qabu jechuudha. Wow, maashaallah. Tole Mansuureen gaafii keenyaaf deebisaa nu kenne egaa namoonni maal jedhama afaan oromootiin gaabbii jireenya kee keessatti maal gaabbite yoonaan jettee miidiyaa kanarra dhufu wallahi miidiyaa kanarra ba'uun akka inni na gaabbisiisee amma kanan arguu jalqabe. Maaliif jennaan an biyya Itoophiyaa keessan jira amantaa kiyya kabajeen jiraadha mootummaa kiyya kabajeen jiraadha personally immoo muummicha ministeeraa nan jaalladha jaalalli kun immoo namatti maal fakkaachuu jalqabe beektaa waa hattee waa corabbartee mootummaa waa gootee hanna wayii keessa seentee kana gatii qabuuf kan ittiin kabar gochuudhaaf jedheetu iyyuu malee namtichi kun jaalala sin qabu sin jedhu inni kan oromoo miti sin jedhu an oromummaa I'm proud to oromummaa kootti amantaa kootti nama jaallachuun nama kabajuun mootummaa koo kabajuun immoo shari'aan na ajajdi waan argame immoo haasa'uun shari'aan na ajaja sobuun qabu kaa sobni biyya amantaa islaamaatti sobni namni waa baay'ee dalaguu ni danda'a garuu hin sobuu jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam kanaaf jennaan waan an argina kana keessatti garuu namni maal siin jedha inni kaan barbaadeetu jedhee maqaa kee waan hin taaneen kaasaa jechuudha. Kanaafuu miidiyaa kana dhufuun kiyya kana qofatu hin ta'in hojii danda'u mana amma waajjira mootummaa tasan dhaquun nama hojii koo na hojjetu jira jarroo danda'an hin hojjetan taanaan immoo hin dhiisu. Abdii rabbiin anaa shaahidaa lafa meetira 100 mootummaan naan kennine ana seerumaan hin siin jedhaa jira seeraan Bishooftuu Adaamaa proposaalii galchee statementii galchee kunoo waggaa tokko na deddeebisaa jiru waggaa tokko guutuu Finfinnee waggaa tokko guutuu amma dhiiseera iyyuu tasuma gaafachuus dhiiseera haasa'uus dhiiseera wayisaa arran sitti mee wayii kana takkaa miidiyaa irratti haasa'e hin beeku wallaahi dhugaan siin jedha inni namni si argu garuu waan oromummaadhaan akkas goote waan nama beektuuf akkas goote gatii mootummaa wajjin suuraa qabduuf waan suuraa sana naachi barabbartu waan beekomtii keetiin nama saamtu se'a namoonni amma ana bira almost 1.34 tu jira sirsiviras more than 1000 jira namoota kam afaan oromoo nama dhageessanudha hundi keessanuu naa galaa Mansuur Jamaal badiin ni qabu argitanii jennaan mootummaatti dhihaate akka inni hidhamu wanti beektan jiraannaan islaama taanaan maqaa rabbiitiin isin qabe riikardi gootee ergitee fi qabsiisuu dandeessa namicha sana an alhamdulillah seeraaf heera eeggadheen jiraadha garuu gidduu kana batalee sooshaal miidiyaa irratti suuraa koo maxxansuudhaan suuraan ani warra beekamtii biyya bulchaa jiru wajjin suuraan qabuun maxxansanii inni maaliif hin hidhamne inni maaliif akkan hin taane jedhu an kanaan dura biyya kana keessatti namni ituun balleessin hidhamaa bahee jibbiinsaan hidhamaa bahee
sanyiidhaan hidhamaa ba'e. Alhamdulillah mootummaan kun garuu sanyiidhaan sinidhu. Jibbiinsaan sinidhu. Balleessaa yoo qabaatte garuu namni si dhiisu hin jiru. Kanaaf jennaan dhaamsan dhaamumaa inni yoo balleessaan argitan hanna koo beeknaan nama birriinsaa nyaatame jiraannaan 911 irratti dawwaltanii federaal poolisiitti riippoortii gochuu hin dandeessu. Kun hoon jiraanne garuu mootummaan kun lafaa ka'ee maaliif na faarsite yookiin immoo maaliif wayii mootummaa dhoofte waa hatteetu jedhee lafaa ka'ee sinidhu. Kana dhaamsa kana dhiyeeffachuun barbaada mootii koo. Ulfaadhu dhaamsa bareedaa dhaamtee waan si gaafachuu fedhu hunda as keessatti walitti qabdee deebistee galatoomii. I think dhaga'uu jirtan na fakkaata hundi keessanuu. Tole mee karaa itti aanutti Mansuur egaa akkuma reefu jette namoota hedduuf guyyattis qarshii kumarraa hanga 10,000tti namoota harka qalleeyyiif war nama si gaafatan kaaddees ni kannita. Karaa hojiitiinoo hojii kan kee keessatti namootaaf hojii uumte namoonni si bira hojjetan ni jira moo hojii matuma keetiif qabda namoota hedduuf hojii uumtee jirta waan qabdu kanarratti. Alhamdulillah biyya Itoophiyaa keessatti dhaabbata torban qaba. Dhaabbanni torban kun mootummaadhaan rijistar ta'ee laayisansiin ba'ee fi tiin nambarii qabaatanii mootummaaf taaksii kaffalaa kan jiran torban kana hojjechuu dandeenya. Birrii muraasa dhabnee, birrii miliyoona 1 dhabnee, miliyoona 2 dhabnee, 500 dhabnee, kiraa ofiisa dhabnee garuu biizinasii keenya kana naan jedhanii na amansiisanii biizinasa sanattis ani amanee jaraa waliin sheerii parsantii 40 amma 50tti fudhadhee kanan hojjedhu 6tu jira. Dhuunfaa kiyyatti kan hojjedhu immoo tokkoon qaba kan mataa kooti. Kana jechuun hojjettootaaf waajjira keessa kan qacaramanii hojjetan kanarratti immoo warreen humti aayidiyaa kana fidanii jedhan immoo aan waan hin qabu haxiqqaattu malee investor irratti godhee hojii uumee fi jaraafis abbaa qabeenyaa jaras taasisee anis immoo wajjin fayyadamaa kanan jiru 6 seerri kan beeku inni torbaffaa kan mataa kiyyaati. Kanaafuu nama baay'eedhaaf lakkoofsa isaa himuu gatiin hin barbaanneefanii hojii uumee ofii jaraatis immoo akka jarri kara horiitti seenanu akka jarri guddina keessa seenanu godhee fi kanan jiru namoota baay'eetu jiru. Alhamdulillah. ETV'n illee waggaa lamanarraa waajjira 5 dhaqee kana akka dookumentariitti dhiyeessee jira. Jira Google godhanii gaafa argan ilaalu. Wow. Mashallah. Namoonni tokko maybe ati TikTok irra waan jirtuuf namoota waliin gastii or akkanatti waa waliin haasoytuuf namoota kana waan maallaqa qaban ittiin fakkaatu ta'a. Amma anuu shookiin ta'e yeroo bikka 6 akkanan qaba yeroo naan jettu hin fudhatan siigalee maybe gaafa Itoophiyaa dhufne ni daawwanna waajjiroota kan keetii inshallah. Galatoomii waan hedduudha waan hin dhagahin sirraa dhagootti jira. Mee Mansuur akka si agarrutti reefu akka tuuxetti ilmoo akka qabduu fi bultis akka jaartee turte amma immoo yeroo wanni hundi si guutamee jiru kanatti waan hunda osoo qabduu Mansuur maaliif bultii hin qabatin? Bultii dura immoo jaalalaan qabamtee ni beekta yoo qabamtee jiraatte yoomi ha jaalalti haalaan akkaan si qabda sanboodoo maaltu ta'e jalqaba kanarraa nu himi sanbooda kara bultii deebinaaf. Galatoomii ani musliima alhamdulillah musliimni immoo hanga afuritti fuudhuu ni heeyyamamtii fi kanaaf jennaan an amman afur ga'utti haadha warraa qaba jedhee hinaasa'u gaafan afur ga'e garuu haadha manaa qaba jedhee arfanuu niqaabaan inshaallah nan mul'isa. Ammaaf garuu haadha manaa qaba jedhee hinaasa'u. Gaafan afur ga'e garuu afraffaan kunoo kana haadha manaa qaba jedheen akkam afur bikka takkaa guutee moo wal jalaa hiitee? La afur al tokkichatu hin ta'in afur gaafa ga'anii jedhanuun haadha warraa qabaa jedhee naasaa. Ijoolleewwan hin qabamma. Ijoollee tokkotu hin ta'in ijoolleewwan qaba. Ijoolleewwan jechuun 2 ol ta'uu danda'a, 3 ol ta'uu danda'a garuu tokko oli. Wow. Si galteetti dubbiin? Daa galte. So Mansuur bikka namni eegu jinjanaa fi jaalala laayifii akkasii keessa hin jiru jechuu bikki inni jiru bakka biraati bakka sunnaa nabii hordofuu haadha manaa afur guuttatee akkasitti sanbooda akkasitti taa'uudhami bikka itti jirtu bikka sani malee bikka amma jinjanaa fi kana keessa hin jirtu jaalala maalii kana ala jirtu. Alhamdulillah an ituni nama jana ta'ee
ituun viidiyoodhaan dubarratti naasaa ta'e ituun voice messageidhaan akkana dubartii wajjin janajjana ta'e waggaa 4 TikTok kanarra hin jiru ambar. Viidiyoon natti hin argamne hin jiru out of sharia out of humanity illee kataate. Suuraan natti hin argamne hin jiru sagaleen natti hin argamne hin jiru. Garuu alhamdulillah ala diin al-Islaam waan koo hunda Isliminnaan koo nasattaree naqabee dubartii ajnabiyyee wajjin haasa'uunis viidiyoodhaan wal ilaaluunis voice messageidhaan wal janajjanuunis sharaan gatiin eeyyamneef kanan godhu mee namni Mansuur viidiyoodhaan na janajjanee kunoo screen recording qaba namni jedhu jiraannaan baasee maxxansuu danda'a. Ituu jiraates immoo amma wana namni na dhiisu hin jiru bare kana maqaa balleessuudhaaf jaalala isaa dabalfachuudhaaf wajjin akkana godheera jechuudhaaf namni hin goone hin jiru. Alhamdulillah waggaa arfan kana xiqquma ishee beekamtiin kun eegee dhuftee booddee Rabbiin waan hunda keessaa nasattaree umriinis immoo gaafa deemaa deemu barri jireenya kee keessatti wanti hunduu Rabbiin gaafa sirreessaa deemu diinitti galaa dhufta bar. Alhamdulillah akkan silasiin jedhe jireenyi koo jireenya baay'ee easyidha nama easy today is my day jedhee nama jiraatudha. Kana keessatti immoo Rabbiin rizqii guddaa naabanee jira. Biizinesan sila torbasiin jedhu biyya keessa jira. Isaan ala garuu biyya alaatiin hojii gurguddaan qaba alhamdulillah. Kanaaf jennaan dubartis janajjanuun barbaadu naataanaan akkuma silasiin jedhe 4 gaafa ga'ee jedhu miidiyaa irratti baaseen amma haadha warrootaan qabaa jedhee naasaa jechuudha. Wow, okay. Mashallah. Mansuur okay kuni amma efa guddina keessa dhufte gaafa dardara turte sanitti jechuun jireenyuma keetitu jaalalti gaafa dardara okay waan dabre keessa sin qabne tasuma namni tokko akka ijaanis ta'e onneen nama itti si butamtu dardara ta'e an ni jira jee yaadu kan qabamin gaafa sanitti jaalalti tasa xiqqollee sin qabne jaalala wanni jaamu kun. Egaa nuyi nama as a human being wanta kana happening ta'a garuu seenaa sana yoon sii kaasee jedhee seenaa lama wayii gatii hin qabuuf seenaan sun biyyattii keessatti hin beekamti namoonni sun immoo jireenya mataa jiraa qabu. Nama biraa wajjin jireenya qabu ijoollee horatanii jiru personally jireenya namaa jeequu gatii ta'eef wayi sana please ituu dhiisne wayya sun jihilinnaadhaan ala ituu beekumsa hin qabaatin waan taate gatii taateef isa deebisee wayi isaas kaasuu hin barbaadu. Alhamdulillah arra garuu Mansuur janajjanuu keessa jiru. Mashallah. So ammatti dubartiin maybe carraan ni jira jechuudha dubartiin ulaagaa ati fuudhuu qabdu guutu yoo jiraatte ammallee Mansuur kara fuudhaa sanirra ni jira jechuudha dubartoonni san carraa isaaniitti fayyadamuu ni danda'an akkasuma moo cufame. Cufaan kun kunoo kan biyya alaati malee banaadha ammayyuu. Ni jirti. Okay, dubartoonni carraa kanatti fayyadamaan dhaamsa qiyyaa. Mee Mansuur bultii namaa maaltu diiga jetteeti yaadda? Akka nama bilchaatee akka nama waa'ee bultii beekuu tokkottis bultii namaa kana maal faatu diiga? Wantoonni bultii namaa kana diigan maal faadha? Tokkoffaa wanti guddaan kan bultii diigu sabrii dhabu. Sabrii maal afaan Oromootiin obsa dhabu. Wallahi Rabbiin obsa sii kennee jennaan meereej jechuun waan guddoo bultiin waan guddoo dabar. Rabbiin bultii sii kennee jennaan tokko obsuu danda'ee jennaan jireenyi sun akka gaariitti deemuu danda'a. Parsantii 50 ol namni obsuu danda'ee jennaan jireenya isaa keessatti bultii isaa kunuunsuu danda'a. Bultii isaa immoo bulfachuus inuma danda'a. Maaliif jedhe yeroo baay'ee shamarran gaafa bultii keessa seenanii jedhanu abbaan manaa anama fakkeenyaaf almost close to 41 years nama waggaa 41 jiraateedha. Nama haala baay'ee qabudha. Alhamdulillah haala badduullee hin qabu garuu haala ofiin jiraachuu beekaa hojiidhaan biyyaa ba'uu ni jirti hojiidhaan thank you nama bira ooluun ni jirti kana keessatti jalqaba ji'a ja'an sana waggaa tokkoon sana sabriidhaan dabarsitee jennaan wallahi wanta akka sabrii jireenya maatii kunuunsuu ittiin danda'amu an sabriidhuma jedhee mun fudhadha waan hundaan kanaafuu sabrii godhannu jedhu naasa mashallah sabriin obsii waan hunda okay
namni tokko karaa salphaan akkamitti biizinasa jalqabuu danda'a? Ispeeshaalii dargaggoonni, ispeeshaalii warri biyya keessa jiraatan, biyya alaa jiranis akka biizinasmaan tokkotti karaa salphaan akkamitti dandeenya biizinasa seenuu? Maallaqa xiqqaan. Dhugaa soof jennaan ani biizinasa biyya baay'eetti nagadeen hin beekaa, Ugaandatti hin beekaa. Ammas immoo biyya biraan jira, biizinasumaa fan dhufe maqaa dhawwatiin hin barbaanneefanii. Biyya 3-4-5tti nagadeen hin beekaa. Kana keessatti garuu biyyattii keenya keessatti ispeeshaalii dargaggoon amma jiran warreen biyya keessa jiran biizinasa hojjechuu barbaadanii jennaan yookiis immoo hojii tokko qabaatanii jennaan hojii 2-3 tokko amma fakkeenyaaf biyya an jiru keessa waan sidibu namni maaliin illee carraaqqatee waan ittiin nyaatee dhugu fudhatee gala malee kadhaa wanta dhamu hin jiru. An amma har'aa kun torban tokko hin ga'e biyyana alhamdulillah waraqaa eenyummaa waraqaa biizinesaa investimentii maal baafadhee har'a fixeen jira. Boriftaan immoo isa kaan baafachuutti deema. Kana keessatti garuu hamma irraatti nama kadhatu nama argee hin beeku. Kadhaa jechuun hojjechuu nama hin dandeenye qofa kan kadhachuudhaa qabu. Biyya keenya keessatti immoo namoonni maastarsii qabaatanii, digirii qabaatanii, injinara ta'anii waggaa 2-3 hojiin argatanu ta'a. Garuu jara kanaaf wanta dhaamumaa inni mataa of gadi qabaatii mee gadi jedhaati hojjechuu jalqabaa. Birrii 5,000, 50,000, 100,000 namni biizinasa nagaduu ni danda'a. Gara kuteenya qabaatee ittiin jijjiirama jedhee jennaan ani akkan silas hin jedhe 3,000 hin jalqabe. Of course har'a 3,000 jalqabuun akka hin danda'amne nan beeka. Garuu 30,000 immoo jalqabuu hin dandeessa. Amma shamarran birrii 30,000 buna jalqabanii guyyaatti birrii 1,000 hojjetanii oolu Finfinnee keessatti. Kana jechuun maa inni yoo of gadi qabdee jette annan jijjiirama maatii koos nan jijjiira biyya koos nan jijjiira jettee yoo sammuu keetiin furattee jette wanti hin jijjiiramne wanti hin hojjetamne wanti hin taane hin jiru. Kanan dhaamu